صل اللهم يا رب يا باري على خير الخلق مصطفى المختار. صل اللهم يا رب يا باري على خير الخلق مصطفى المختار. جرامي كاكاي إسلام نبوكتو والكتما الدنيا نفاني دبتو مقعد ليمو كاچنا قدتو إنسوبو بركيساني بولا نتيقوتو جابسوراف ميشا ورانا تلفتو رساسا نوادو لبون نتبتو وبرمي كاقوتو رو رو نراتوري على غير الخلق مصطفى المختار. أيام قال عدلين كيسان قدمو يا قرآن ربي كلام قديمو كان جريني قارين سيكيسا ترقمو بوبولي ربري سيدي سيرنمو قرأو دمالي وجيتني كمو أيا جربي يوم سين كمبولمو انسلا ركو كينيا كموف ستودي بسري على غير الخلق مصطفى المختار. Dhufee jira kunoo yaa uummata kiyyaa yaa kannada keessan kan baafe dhiha sinnaa fageessu kaan nagaa rabbii kiyyaa assalaamu alaikum obboleewwan kiyya waggaa geenye kunoo akkan fiiga guyyaan rabbiin keenya guddaan nu haa tolchuniyya kannada keessa yaa obboloota khayrii alaa khayri ilkhalqii mustafa almukhtaari. صل اللهم يا رب يا باري على خير الخلق مصطفى المختار. صل اللهم يا رب يا باري على خير الخلق مصطفى المختار. الحمد لله رب يا رحماني أيوم موسم فرسا دوكسا ملتاني أنفا قولا عزيزو في نيكني جراچو فوشارا دبني جرسيني فاقوما جريني أرغانا مانتاني بروار رنگينيو سلاكا تبني إني جروان تاني كربيت شكرين على غير الخلق مصطفى المختار. الحمد لله قمنا ربي كينيا موتي جبا قدانا مفاسو بينيا Asittiin eegne jarri jara keenya utuu akka gariisa rageenya ajaa'iba dubbiin kan khaalika keenya kan ol baasa garii gad buusa fageenya rabbi haala keenya nuuf laaffisi amrii alaa khayri ilkhalqi mustafa almukhtaar. salli allahumma yaa rabbi yaa baari alaa khayri ilkhalqi mustafa almukhtaari. صل اللهم يا رب يا باري على خير الخلق مصطفى المختار. فنني بلا مودي بلسا أجرم وين جرفوا ريقاي قولا بارو جرينيا قباتين ووالين جالو اتنتلو جريني زاني يعني فدم سيساني تو كنتاني والصداة كرين ولينا ماني ولبني جر إخواني وفنني بلا مودي بلسا ريبو فتني فاشنا كيسا إرقا كيسا فتنة أوفي قربان نغاسي إيقا في ديسا ميديا رترقي حالا كليسا إرقوف جارسا جريت مناني أبا منا قبا جتي مجاني تكستي كيس لمي نتنرقيني ننقيني قبا جتيني kana maaltu fide ummata keenya nama kee dubbatu sammuusaa jeeknaa qishnaa goona diinii kanaani abbaa manaa taabaa olee gaala isee magaala keessa fandalaala yoo galgala walgeenyi isaani abbaa manaa taabaa olee gaala isee magaala keessa fandalaala yoo galgala walgeenyi isaani afaan jaraa kunoo waliin qajeeloo kabalaaf dhiitichoodhaan walaleeluu tasantoloo hayaanni isaanii nattiin dallanina yaa obboleessa jira gaariin namaa inni gameessa kan jiruunsa taate taqwaani fuudha dhiisee taa garii shabaaba
jara fuudhe laalam bardogaa qaba inni kan garuu sodaata. Jiruu gubaa taate sodaani birriin kumni sadii nabde kadrumaa taarikee diraama mee maal dubbatama birriin kumni sadii nabde kadrumaa yaa rabbi yaa rahmaan nu baasi salaamaa jedhe. Jiruun bara kana iddoo nama dhibaa sirsiriin hin jiru hunduu dhibba dhibba akkasa wallaallee ilaaleetu dhaba. Dubbiin ajaa'ibaa hin qabu akkuma taarikii diraama mee maal dubbatama. Gaafa guyyaa fuudhani kan kuma dhibbaa waan qabutti fite fuudhee gala gurbaan yoo manatti gaalaan kiraan kuma torba. Hin gammaduun na'u jiruuti isa gubaa abbaan kiraa dhufee balbalatti reeba yaaddoon isa fiite tasan qabu riba. Birriin kumni torba ji'aan kaffalamaa taarikii diraama mee maal dubbatama. Jettee gubdi mucaa wayyaanatti biti isa akka fooziyaa kan kuma saddeeti kanatti na fuute dhimma mataa keeti. Anis nama tokko nan barbaada geeti dinnaan na gaddisi yoo dhabde dandeetti ji'a laman guunnee gubuu jalqabdeetti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaa kan rabbitti amantee karaa nabii hordoftu islaamummaa kennamtee daandii haqaa imaltu. Ummata filatamtuu keessaa kan tokko taate amantii uumamaa irratti kan garaa dhakee baate kan namaan nama jettee beektu addaan baaftee uumaa kuni waan qosaa seete rabbitu nama shuuma. Eenyu seete hayyuun duudhaaf amantii bocaan afaan Oromoo kan aadaa ofiin boonu muslima mitii qomoo. Ammam qarshii yoo dhabe maqaan ta'us iyyeessa duniyaa irratti malee inni akhiraatti sooressa. Addunyaaf akhiraatti kan iyyeessa jedhamu warra uumaa isaa jibbee uumamaadhaaf bitamu kan herregni harkaa badee dhama'e oliif gadi kan rabbii guddaa dhiisee osoo beeku ahadii maaluma carraan keessan kan sammuurraa isin baase nooma akka keessaniif gabra isin taasise. Amma feetes qabaadhu abbaa qabeenyaa ta'i. Amma feetes jabaadhu bakka barbaadde ga'i. Maatiin keetis bal'atee gosti kee guddaan ta'u. Rabbi dantaa kee hin qabu sun jannataan sin ga'u. Yeroo ilma namaatiin waaqa jettuun saalfattu. Sammuu keetti deebitee maaf uumaa kee yaadattu. Gabrummaa jala jirtu innuu ilma namaati. Najaa nu baasi rahmaan of wallaaluuf dhamaati. Yesus karaadha jettu dhoqqee moo aspaaltiidha. Koobiliidha jenna moo maqaan garagaantiidha. Daandiirraaf waldaa keessa iddoo kamuu jiraatte onlaayiniif oflaayiniin fidragaa yoo qabaatte. Yesus ifa lafaati jettu deemuun dukkana keessa waan ragaan ta'e hin fiddu Yesus jira amma eessa. Yohannis boqonnaa 9 lakkoofsi isaas 5 amma lafarra jirutti ifa lafaati ani jedhe malee Yesuusi hangammaatii ifni isaa amma yoo jira jettan maal fakkaata bifni isaa amma biyya lafaarra hin jiru ifti isaas badeera moo dhoksitanii keessan xiqqoon lafatti hafeera waan qabatamaan taane wajjiniin maaf gubattu dhugaa karaarra jiru. Kana mee yoom hubattu? Siniin hin galle malee islaamummaan badhaasa. Amantiin lafaa dhufaan akkamiin sin dhamaasa? Akkam waan hin beekamneen dhalli namaa gowwoma. Namni islaamatee kan rabba jajeen hojjete araamarraa dhorgama. Waa islaamummaa kana isin qoosaa seetanii osoo musliman ta'in jannata ofiif feetanii. Kan jaahila jedhamu warra hin qabne amantii warra garaadhaaf jooru barbaaduu fi beekamtii. Eenyuyyuu jaahiladha warra muslimaa malee jara rabbiif gabroome uumamaa hunda qixaallaalee. Nama namaaf sagaduun akkamiin jenna beekaa haalli keessan nu dinqe barbaade miti qeeqaa. Dhugaan masirriidhaa kun of ta'uu dadhabuuni. Waan abbaan fedhe laaqeen ofumaaf gowwomsuuni. Amma yoo dubbanne kaafnee macaafumarraa kan barreesse barbaannee dhabne kitaaba seenaarraa. Macaafni kun keenyadha jettanii maaf mormitu? Waan abbaasaan beekamneen deebistanii of miitu.
Maafan gabbara nama dhukkuma maaliin qaba? Uumamaatti sagadaa osoo hin qabu uumaa jabaa. Nabi Muhammad goobana nuuf ba'e. Akka isaan ifa ta'an Qur'aanni maqaa dha'ee. Ragaa yootti barbaadan Qur'aanuma Rabbiirraa. Boqonnaa 33 aayaa 46 isayyuu ifti isaanii hanga qiyaamaattidha. Maleeka Yesuus yoo amma inni jiruttidha. Eenyu caala yeroo akkasii gaafa hubannee ilaallu nuti Nabi Muhammad waaqa jennee sammuu dhalootaan faallu. Lakkii kana dhageenyaan jaratti akka hin ceene. Akka of dagattan hin beennu yoom gowwaadha sin seene. Amma too kaanee siniif bocuma wa'ii bocne kun waaqa siniin jenne hin dhiistuu hin shakkine. Silaa nuuf dhufe kun Yesuustu gannuuf erge. Waaqummaaf fakkii guutuun lafa keessaa ol marge. Jettanii lafa dhiittu qabdu waan ta'eef limdii Rabbi nu haa baraaru gabbaruu waaqa cimdii. Alhamdulillah jedhaa nuti tokko gabbarra injijjiirru akka keenya qabne akka gaararraa. Isa hunda danda'u kan nama hunda uume kan nabiyyoota hundayyuu ergamummaadhaan shuume. Isa Yesuusin fuudhee obboleessa nuu godhe. Muslimni hunduu waliif sin obbolaadha jedhe. Isa hoolota jedhee nutti moggaafne maqaa. Isa sareebaa jedhee nu dhaabne iddoo raqaa. Kan bilaashan nun dhiifne nuuf kenne Qur'aana isaa. Islaamummaan nu badhaasee nuuf erge nabiyyi isaa. Maqaa akkam bareeduun muslima nu moggaase. Malee akka warra gaanii yoom akkatti nu dhiise. Kanaafuu waan ragaa hin qabnerraa gara ragaa qabuutti, gara of wallaalurraa eenyummaa ofii beekuutti, gara daandii sobaarraa isa haqaaf dhugaatti kottaa waamicha keenya kan warra muslimaati. Wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Garee shahaadaati guyyaan keenya har'aa akkam nagaa jirtu obboleewwan kiyya yaa garee shahaadaa garee jiruu keenya ati nuuf jiraadhu ati nuuf qabeenya kan kufurii irraa baaste ummata keenya ati nuuf jiraadhu yaa garee shahaadaa keenya situ nuuf bareechee baraa jiruu keenya isatu nu argisiisee dhagahaa warreen hin taane muslimaa karaa dhugaaf dharaa isinitti argisiifnaan maaliif karaa biraa maqbaa yaabboleessaa as deebi'i meemee gara garee shahaadaa keessa mee as deebi'i meemee gara garee shahaadaa keessa garee shahaadaan bar sitti maa jiruu fi jireenya qulqulleessee ibsee sitti karaa keenya qulqulleessee ibsee sitti karaa keenya karaa dhugaaf dharaa addaan baafachuu feenaan kochuu garee shahaadaa isatu siif beenya. Masuula fudhatee si argisiisaa beektaa masuula fudhatee si argisiisaa beektaa isin nuuf jiraadha ulamoota keenya isintu nuuf bane karra keenya maraa garee shahaadaa koo naaf jiraadhu hamma anas sifaana jira jabaadhu hammallee itti nuuf cimimee ustaazota keenya nuuf qabadhu hammallee. Dhagahaa obboleewwan warreen amantii biraa mee as dhaggeeffadhaa Qur'aanaaf hadiisa ibsaan jiruu keenyaa isatu nuuf ibsee baraa jiruu keenya mee adnaa dhaggeeffadhu gurra qalbiitiin bololtee hin deemin karaa shayxaanaati gurraan dhaggeeffadhu caqasii qalbiitti dhugaa fi dharallee baafadhu addaanii kana qofaa miti ittiin tuqee darba garee shahaadaatu na tuttuqa hamma seenaa biraa waliin deebina yaa jamaa yaa garee shahaadaa ibsaa keenya maraa ittinaaf jabeessaa hundummaan muslimaa isatu baasee ulamoota keenya qaree addunyaatti kufurii irraa aswaamee warreen munaafiqaa islaamummaan akka ta'e isaan argisiisee wallaalummaa isaanii dukkanarraa baasee obsaa fi sabiriin isaan tasgabbeessee akhlaaqa gaariidhaan isaan keessummeessee. Dhagahiyaa oktii kan sammuudhaan duwwaa gadi taa'ii dhaggeeffadhu garee shahaadaa jala harkaanallee feetu sabiriif sabaata isaantu isinitti argisiisaa dhagahaa obboleessaa dhiiraa fi yaa durbaa garee shahaadaati ibsaan jiruu keenya isa nuuf haa ta'u
qabeenyi keenya. Ati yaa ulamaa nuuf dhaabde garee kana umurii nuuf dheeradhu galgalaa ganamaa. Hammas hin dhiisu ittiin deddeebi'a yaa garee shahaadaa jabaadhu hammallee kan kee olumaa walaloo kuufite asittiin dhaabbadhaa dogongora jiruuf dhiifama yeroo biraatiin sagantaa gaarii walitti deebinu ta'a inshaallah jalqaba waan ta'eef. Nabi Muhammad jechuun caalaa anbiyaati eessumaa argama caalaan akkasaati isatti haa bu'u rahmanni rabbiiti alii isaatii fi asxaabaa hundatti. Dhaloonni nabiyyiis biyyuma makkaati ayyaamni dhalatees guyyaa isniinaati rabii'uun awwalii guyyaa 12 guyyaan du'a isaatis ammaas isniinuma. Yeroo rabbiin ergu jalqaba duraati amata 40 gaafas umriin isaati bakkatti irraa du'e haadha abbaan isaati iqraadharra buusee jalqaba duraati dura barii je'een ati mataa keeti suuratul mudassir eegasirra buusee ol ka'ii ummata dinniini je'eeni suuratul mudassir Sirtuun eegarra buute nabiyyi yoom takkaa hafuura fudhatee amata 23tti laffa'e akkasiin diin kun arra nullee gahee guyyaa hajjatul wadaa guyyaa irraa booda achi walitti qabe sahabata hunda guyyas gorsaa olee ardul arafatti haraamii fi halaal addaan babaaseeti erga gorsee booda nabiyyi inni gaafate ta'isiniin galiin takkallee inni hafte duuba ni ja'aniin hundi sahabaatu waan jalaan hafne nu galte guututtu achirratti je'een nabiyyiin rabbiiti yaa rabbi sirra gaanaa fi isaan jiddutti namtichi dhagahe jecha koo takkitti hadaraa haa geessu naman dhagahinitti marhabaa ja'anii namuu taqabbale erga guyyaa sanii yoom manattuu gale diin kana bal'ifnaan bakkayyuu yaa'anii rahaa duniyaadha yoom takkaa ta'anii erga namuu du'ee qabri kee booda hunda dura rabbiin Jibriili gaafata. Yaa Jibriil amaanaa tiyya eessa keesse je'ee rabbii guddaan gaafii itti dhiheesse. Yaa rabbii amaanaa wahiin lafa kaahee akkumaan fuudhetti Muhammadiin gahe. Rabbiin ni gaafata nabiyyi Muhammad amaanaa tiyya san eessa keesse ati hammaani fi jiru nafsee irratti dabarseetiin deeme sahabaa tiyyatti. Rabbiin sahabotaas gaafii itti dhiheessa amaanaa tiyya san bakki keessan eessa. Duuba ni ja'aniin hundi sahabaatu qabrummaan teenyaahu ragaan habaatu sahabaan hundinuu diin kanaa ja'anii warra ilmaan isaanii firraa lakkisanii an ergaan gadi bahee diin kanaa je'eeti hulii waan deebi'u hamma jiruu tootii walharkaan haa taatu jannata keessatti akkasiin sahabaan diiniif laffa'anii dhalootatti aanuuf firraa dabarsanii dhaloonnitti aanus akkasiin laffa'ee diin kun osoo deemu arra nullee gahe yaa obboleeyyoon kan koo zabana kanaa meetaraan nu geesse nuti hokkam taana diin baduudha jira nu zabana keenya gaafii rabbii jala meekkam tahuu teenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا كتاب الله يا نور الهدى يا شفاء روحي يا طهور المدى يا شفاء روحي يا طهور المدى أنت أناس قلبي في ظلامتي وضياع العمر في أحلام غدا كيف أحكم إلى إله عادل رحمته وفضله شاملي آياته تحيي فعادا ميتا وكلام يسقي جنان السائل أنزله الرحمن فيك هدنا وبه نصرنا خيرا من تقانا وبه نصرنا خيرا من تقانا أمته بالوحي قد سعدت وبنور ذكر قد ارتقت سننا يا حرفا فصلت إعجازا كل معنى زدنا إيمانا من تلا آياته متدبرا عاش في الدنيا رفع شانا فيك قصاص الحق لعبرة ولأهل الصبر وبأهل الصبر والباقية
فيك وصف النعمة في جنتي ووعد الكافرين آتي ووعد الكافرين آتي يا كتاب الله يا أهل أحبتي فيك وعد الله فيك قربتي منهاج هر في أيامي وسلاح الحق في كل نداء وسلاح الحق في كل نداء فاحملوا القرآن في أعماقكم واجعلوا نورا في آفاقكم وهو روح الأمر في جنة وهو حبل الله في أرزاقكم وهو حبل الله في أرزاقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعفوني عن الخطأ وفيني ومني إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كتاد دنبانو والرام فجانو دينين إسلام ما بربادتكم ما دينين إسلام ما بربادتكم ما كان تكونوا قدو كلام ربيتي كان اتوا ممنوس أمات نبيتي كان اتوا ممنوس أمات نبيتي ديني مالين تولي تكون مالان مالي سلاتاني قمنا وبل من همنا فكين يا صاحبا تكوما فن أبا
كاللب سالات والأرقف مرات Ayabboleessaako yoon qabadhees rakkoo obsiina gorfadhu akkam borsirradhu malee na hamatte bakkeetti nagatte hin ta'u deemuuni na dhiste aananii yaa Rabbii maalumaaf hunduu qobaa deemaa obboleessa akhiiraa har'a isa jira gandummaaf bifaanii addan baanuu nuuni kottaa wal qabannaa tabbaa waliin baanaa kottaa addan baanuu walirraan facaanu diiniin islaamummaa barbaada tokkummaa diiniin islaamummaa barbaada tokkummaa kan tokko nu godhu kalaama rabbiiti kan itti waamamnus ummata nabiiti kan itti waamamnus ummata nabiiti yaa Rabbol nu kaasii haqaan nu tokkoomsii nuuf kenni iimaanii nun qoodin addaanii yaa Rabbol nu kaasii haqaan nu tokkoomsii nuuf kenni iimaanii nun qoodin addaanii aangoo qabduu dhiisii beekamus lakkisii nasii madhuu dursii gandummaan waan biraa hunduu qabaa fiiraa nasii madhuu duraa aangoo qabduu dhiisii beekamus lakkisii nasii madhuu dursii gandummaan waan biraa hunduu qabaa fiiraa nasii madhuu duraa nasii madhuu duraa. Hin dhume moo'ijoo sayyaan dhume. Gandummaa waan biraa Nasima dhufiraa nasuma dhufiraa akkana sayyaa wallaallan ani itti guute bar. aangoo qabduu dhiisii aangoo qabduu dhiisii beekamus lakkisii. يا ربي موتك جاري الصلاة والسلام على خير البشر وعلي وأصحابي والتابي لك ياري كرافيت وفتين وتاسفت قواسي نكبين الراكبين الرادو تبواسي نتيهن كاب نكواسي كانتين وفقنوني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر ديني Tokkicha kan kee qabna rakkoo waan itti himannu maalillee sitti himannee takka si biraan dhabnu ammas wamtinuu keessaan guddifnee si kadhannu taqwaadhaa fi imaanii sabaa takka argannu akka khayrii hojjannee bor fuula kee dhaabbannu akka akiraatti hin gammannu yaa Allah yaa Rahmaani islaamummaanii fabaanaan nu agarsiis nasree diinee. Gufuuf gufaata diiniyatti nu jalaa kaasi qalbii keenya dheebotaa imaanii nu obaasi nafsiyyaaf ibliisatu nutti ta'e waswaasi karaa feete nu oofte nu taasifte gowwaasi nu qabii nurraa duuchi bawwaasi nuti hin qabnu quwwaasi kan ittiin of eegnuuni islaamummaan ifa baanaan nu agarsiis nasree diinii. Yaa Allah wanni sitti ta'uun jiru jabeenya yaa Rahmaan fiixaan nu baasi yaada muraada keenya kalimaan kee ol ta'uu irra caalaan hajaa keenya furmaata waa hundaati qawliin kee bakka geenyaan nasree diin islaamaatiif daandii soqataa teenya nasriin harka kee jira sababa bakkaan keenya qulqulloofnaan keessi keenya aqiidaan qajeellaani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiis nasree diinii kunoo waan qawli isaatiin himamee lafa jiru rabbiin abadan qawmii tokkorraa waan jijjiiru
قرآنا ندبت إن الله لا يغيره أما نام نفسي سأقيرتي ججيرو نتوفيتي جلنا ما للين ندريرو كان وبني أوف ججيرو ندير كما يا إخواني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر ديني يا ربتي نوفكني أخلاقا في سباتا ما لبني معلوق من ديني كان كباتا أمري ربي في رسول قلبي كي يتباتا يا بريد نسلاما يوم نرتي فباتا نموك كيديس يا كوفيت جراتا يا قولي ربي قاري كنوك في لتاتا يوم نفجا جم تلاتا أتقل مجنياني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر ديني يا هذا إلمان ما تات إسلام في مسينسا أتسكن هذا انت إنسيتي توراتيسا بكا قدودا قبدي قمين كديني كيسا سيتو إلمان كي كرسي ديني كيتي قبيسا كدما دين إسلاماتيف كوني دوبرتين كبدو كان أمري ربي قوتي برملكا وبربادو يا سوا هندا تعالى أمري إسلاماتيف يادو إسي ركوف بلنا ربي بجتي أوف كبدو وربي بجتش قوتي من دا سبران دبدو مناف جرو إلماني كيستو بكي جبدون إلماني سي إسلاما فكا كوبيسو كبدو واجب نسيم بيكو كبدو منسيتي في الماني نوغرسيس نصر ديني أكتاني أقري أكتانو تلفنا وأول يادتي سوداف كانت تدركان فنا بورا ديني كيسا دقتمي قرنا تلوتا فولدراتيف كتا وكرور فنا وان دندين سوجنة كانس ربين كدنا of جلالو متي فقيسني ويانا أكا إلمان كينيا بكا غاري جيستو بربانا أكا نتهرتاني تورانا جابافنا كان همني وليف دامنا ملكينا كرحماني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر ديني dhugaadha ilmaan dura haadharraa waa dhaga'uun isirraatiin fagaatu amma gaafaaf danda'u abbaan gumii haati gootu tasa gochuu hin danda'u bakka kanatti dhiirri amma dubartiin gahu kanaaf wakkiin haadha abbaa caaluu danda'uun nabiin kan si caalchisanii sadiif tokko ta'uun namni ilmaaniif yaaddahu caalaan haadha taanaanii إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر ديني وهادمتي هات الموف وانقاري كرورسيتو كان قودا في بيكتي بوريف وقبيسيتو جرينيا هراتا لا آكرا جبيسيتو آتي إمام أحمد كانكي دقومسيتو ربين كدت وقت علمي الما فوتو لنجي فكينيا كمني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يا سلام يا سلام. أنا عبدي موسى جداماتيو. أم كلثوم عبد القادر جدا. أم كلثوم عبد القادر. يا سلام يا سلام ما شاء الله. مالك أبدا ولا لو أبدا؟ إيه. ما شاء الله. عمرك يوميك؟ ودتك. يا سلام. ربي سيا قدس ربي بكان سيا جو. آمين. ولا لون كمال جدا مثلرينسا؟ داري شهادة. قري شهادة. يا سلام. هيا اتفقي. مش. mata dureen walaloo garee shahaadaa jedha. Akkam jirtu ummata kan fagoof dhiheenyaa sinirraa jiraatu nagaan rabbii keenya. Nagaan hunda dursaa nagaa waliif qooduun malee bu'aan qabu jibbanii wal ooduun. Kanaafan jalqabee salaamataan hangafee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu eenjawwa badafee. Itti seenaan jira mata duree dubbii gurranaa ergisaa as jiraadhaa qalbiin waa'ee garee shahaadaa isa dukkaneebsu dhugaaf dhara foo'ee isa dhibee dhinsu jallataa qajeelchee qajeelaa utubaa doktoroota yaalee fayyisa dhukkuba qur'aana qo'atee wallaalaa barsiisa wangeelas dubbisee jaratti agarsiisa. Dhugaaf safuu Oromoo ganamaa deebisee waaqni tokko ta'uu ragaadhaan mul'isee never jedhee morma waaqni sadii miti akka tasan jirree sillaaseen icciti takkaa namni tokko jaratti dhiyaate mormeen injifanne wangeela qabate achumarraatti immoo Yesuus miti waaqa ragaa dhiyeessuu fi dabalanii haqan xurree haqaa deemuu hawwi falmiif miti garee shahaadaatiif tokkon jiru giti garee shahaadaatiif kan danda'ee ragaa fidee qeequ hundumaan wal ta'uu nama dhugaa fedhu haqa itti manii feetu fudhu jedhu takkaan dirqamsiisan dirqameetu dhufa gaafa deebii dhabu jalarkatti kufa utuudhuma mormuu wangeela qabate wangeelumtuu itti himaa akka Yesuus ofiif waaqummaa lagate kana yaadachiisu warri garee shahaadaa akka namni dabee hin daganne aadaa Yesuus waaqa ta'uu akka hin dandeenye akka Yesuun hin beekneef takkayyuu hin dhageenye ibsa eenyukkaadhaa akkas jedheen cufaa waloo koo isarraa yoo haaliqni jedhee jiraannee wal garraa walumaa galatti shahaadaa jechuun beeki namni shahaadaa qabu haadhoo caalaa seeki namni shahaadaa qabu haadhoo caalaa seeki wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.